Hello, nagaan keessan abaayyeetu kabajamtoota daawwattoota televiziyoonii maa kun sagantaa biizinasii mo'aa yeroo hundumaa kama televiziyoonii mo'aatiin qindaa'isaniif dhiyaatu yommuu ta'u sagantaa kana qopheessee dhiyeessuudhaan ani milkeessaa taakkala yeroo hundumaa isin wajjin jira akkasumas ogeessota teeknikaa stuudiyoo televiziyoonii mo'aa keessa jiran Dasaalany Hirphoo gama kaameraatiin Natnaayil Boonjaa akkasumas gama sagaleetiin Fiqruu Haayilee walii wajjiniin ta'uudhaan hanga dhuma sagantaa kanaatti isin wajjiniin turra ammas turtiin keessan televiziyoonii mo'aa wajjiniin ta'u. Egaan akkuma yeroo kan haasofnu sagantaa mo'aa biizinasii irratti dhimmoota daldalaa wajjiniin wal qabatan akkasumas dinagdee fi misoomni biyya tokkoo akkamittiin daldala irratti hundaa'a daldalli yoo ammam guddina biyya tokkoo saffisiisuu akkasumas immoo boodatti hambisuu keessatti ga'ee qaba kan jedhu dhimmoota adda addaa kaasnee wal wajjiniin ji'oota darban akkasumas sagantaawwan darbaniif walii wajjiniin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kan nuti walii wajjiniin ilaallu waa'ee foreign currency yookaan immoo sharafni biyya alaa guddina biyya tokkoo hammam deeggaraa akkasumas immoo sharafni biyya alaa biyya tokkoo keessa yeroo dhibu hangam guddina biyya tokkoo boodatti hambisuu danda'a kan jedhu walii wajjiniin ilaalla. Foreign exchange yookaan immoo foreign currency kan jennu maal jechuudha? Yeroo akkas jennu biyyoonni adda addaa yookaan immoo biyya jedhamtee chaartaraan kan hundoofte biyyi tokko currency mataasee ni qabaatti yookaan immoo sharafa mataashee ni qabaatti. Kana jechuun biyyi Itoophiyaa birrii akkuma jennu qarshiin nuti ittiin fayyadamnu birrii biyyootni kanneen akka Ameerikaa doolaara akkasumas euro pound sterling Canadian euro egaa wantoota baay'ee kaasnee maqaa dha'uu dandeenya. Kun hundi garuu biyya tokko keessatti kan murtaa'anii hafan osoo hin taane addunyaa ollaa taateetti. Kana jechuun globalization kan jennu addunyaa daldalli biyya tokko keessatti gaggeeffamu biyya tokko keessatti qofa kan osoo hin taane global kan ta'edha. Maaliif productiin yookaan immoo oomishni teknooloojiis ta'uu danda'a bu'uuraalee misoomaadhaaf kan fayyadaman mootummaan biyya gaggeessu tokko bu'uuraalee misoomaa adda addaa gaggeessuudhaa fi oomisha biyya keessatti oomishame qofti gahaa miti. Kanaaf immoo sharafni biyya alaa barbaachisaadha. Guddina biyya tokkoo deeggaruuf jechuudha. Kanaaf exchange yookaan immoo waljijjiirraan maallaqaa akkuma jiraatu waljijjiirraan oomishaa akkuma jiraatu egaan foreign exchange yookaan immoo sharafni biyya alaa guddina biyya tokkoo saffisiisuu ni danda'a jechuudha. Foreign exchange kan jennuun yookaan immoo sharafa biyya alaa kan jennuun yeroo har'aa akka standardii tokkoon akka dhaabbataatitti kaarensiin beekamaa ta'e globaalii uummanni hundi ittiin fayyadamu baay'een doolara kana argachuudhaaf immoo biyyi kamiyyuu wiixirfatu. Diinagdeen isaanii biyyoota alaatii waa walitti dhufuu fi dirqama argachuudhaaf wiixirfatu. Kanaaf argachuun isaa immoo doolara qabaachuun sosochii diinagdee biyya tokko keessatti investimentii keessatti baay'ee barbaachisaadha. Humni biyya tokkoo kan madaalamu doolara hammam baachuu danda'a. Sosochiin diinagdee biyya sanii hammam gahaa kan jedhamu doolaraan kan madaalamu. Kanaaf doolara argachuun tokko investoroonni biyya alaa dhufanii hojjechuu danda'u. Mallaqni biyya sanaa globaalii fudhatamaadha jechuudha. Biyya sanitti sharafamuu qaba waan ta'eef kanaaf biyyi tokko sochii waliigala addunyaa idil addunyaa geggeessuudhaaf biyyoota ollaa wajjin geggeessuudhaaf import export yookaan alaa fichisiisuuf alaa erguu fi doolara qabaachuu qabdi. Mallaqni isaanii gara doolaraatti sharafamuu qaba. Doolarri gara mallaqa biyya saniitti sharafamuu qaba. Kanaaf sosochii diinagdee biyya sanaatiif doolarri baay'ee barbaachisaadha yookaan immoo foreign exchange kan jennu kun mallaqni biyya tokkoo gara biyya biraatti sharafamuudhaaf qabaachuu qaba. Mallaqni biyya sanii sun humna qabaachuu qaba jechuudha. Diinagdee biyya saniitiif baay'ee barbaachisaadha. Takka meeshaa yoo alaa galchitu mallaqa biyya sanaatiin galchita. Achi yoo as fiddu mallaqa biyya kanaatti jijjiirratta. Kanaafuu barbaachisaadha dugda yookaan diinagdeeti. Diinagdee illee seetil gochuuf sosochii diinagdee to'achuuf illee
foreign exchange kan jennuun kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee misooma yookaan immoo biyyi tokko guddatteetti misoomni ishee dinagdeedhaan guddatteetti yeroo jennu bu'uuraaleen misoomaa jalqaba irratti yaadota kaanna. Bu'uuraalee misoomaa kaasnee yeroo haasofnu tajaajilli telekoom yookaan immoo telekominikeeshinii sabquunnamtii kan jennu ni jiraata. Kun kan inni ta'u bu'uuraalee misoomaa keessaa isa tokko. Inni gara biraan immoo daandiiwwan kaasuu dandeenya. Daandiiwwan magaalaaf magaalaa wal quunnamsiisan, biyyaaf biyya wal quunnamsiisan, kutaa biyyaaf kutaa biyyaa wal quunnamsiisan, akkasumas immoo magaalota gurguddoo keessatti karaan asfaaltii akkasumas immoo sadarkaadhaan karaawwan jiran egaan daandiiwwan kun sadarkaa isaanii eeganii hojjetamuu qabu. Bu'uuraalee misoomaa keessaati warra hangafaa fi kan jennu keessaati daandiinis egaan isa tokko. Maaliif daldala yeroo gaggeessinu oomishni biyya tokko gara biyya tokkootti deemuudhaaf dirqama daandiin jiraachuu qaba. Egaan kana milkeessuu keessattis sharafni biyya alaa gahee guddaadha kan inni qabu. Kana qofa osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa gara biraan immoo ibsaa yookaan immoo tajaajila ifaa kaasuu dandeenya. Isa ijoo waan ta'eef jechuudha. Maaliif industiriiwwan adda addaa dhaabbattootni adda addaa oomisha adda addaa kan oomishan manni barumsaa kiliinikoonni yookaan buufattootni fayyaan miidiyaaleen adda addaa kan isaan socho'an hundeen isaanii ibsaa waan ta'eef. Biitti takka guddina ofii to'achuu fi daandii guddinaasii to'achuu fi jijjiirraa mallaqaa to'achuu qabdi. Mallaqni biyya keessa galu yookaan doolarri biyya keessa galu hammam ta'uu qaba, kan biyyaa ba'u immoo hammam ta'uu qaba waan jedhu mallaqa isaanii wajjin waan to'atantu jira. Kun immoo baankiin biyyoolessaa mallaqa hammam akka qabaachuu qabu. Gabaa keessa mallaqa hammamtu jira. Baankii keessa immoo rizarviidhaaf yookaan kan ol kaa'amu mallaqa hammamtu jira. Humni diinagdee keenyaa hammamiidha hammana jechuudhaaf hamma mallaqaa beekuu qaba jechuudha. Hammi mallaqaa beeknu sun immoo doolara hammam danda'a, doolara hammam baachuu danda'a, sosochii diinagdeedhaa hammam baachuu danda'a, hammam qabuu danda'a waan jedhu irratti hundaa'a. Yoo jennu amma rakkoon mallaqaa yookaan immoo hanqinni doolaraa jira yoo ta'e yookaan doolarri biyya keessa galu xiqqaa ta'a yoo ta'e gatiin mallaqa keenyaa gadi bu'a. Doolara xiqqoo argachuudhaaf, doolara takka argachuudhaaf mallaqni keenya guddaa ta'a jechuudha. Mallaqni keenya guddaa gaafa ta'u gara biyya kanaa tokko rakkoo qabasi, faayidaa qabasi. Garuu jidduu lamaan ta'uu qaba jechuudha. Yoom faayidaa qaba? Yoo akka malee kan lakkoofsi doolara biyya kana jiru yookaan immoo exchange ratein amma jennu kun yoo xiqqaa ta'e gara biyya kanaatti investoroonni gara biyya kanaatti dhufanii baay'eetu jira. Alaa galchuuf meeshaa kamiyyuu alaa galchuu hin dandeessu. Mallaqni jiru waan ta'eef doolarri hin jiru waan ta'eef doolara takka argachuuf birrii guddaa baafta yoo ta'e warri biyya kanaa yookaan keessoo daldaltoonni giddu galeeyyiin danda'anii waa alaa fiduu hin danda'an. Birrii guddaa baasuu qabu. Doolara xiqqoo argachuudhaaf yookaan meeshaa xiqqoo argachuudhaaf birrii guddaa baasuu qabu. Kanaafuu meeshaaleen alaa galchuu jedhamu sun xiqqaataa deema. Sun immoo rakkoo maalii uumu? Biyya kanatti yookaan biyya guddataa jiran keessatti maanufaaktcharingiin seektoroonni maanufaaktcharingii xiqqaadha. Waan baay'ee oomishaan jiru. Wanti baay'een alaa gala. Wanti alaa galu san immoo daangessa. Wanti alaa galu daangessa jechuun yeroo ammaan tanaa meeshaaleen teekinooloojiidhaan alaa galaa jiru. Meeshaaleen maanufaaktcharingii hedduun alaa galu. Infiraastraakchariin yookaan immoo warri akka daandii, manneen barnootaa, uffata fayyaa inni hundumtuu meeshaalee alaa galfatan san hin qabu. Kanaafuu hin daangeffamu jechuudha. Biyya silaa guddattetti immoo kuni gaariidha. Biyya guddattee waa hundaaf dandeesse. Fakkeenya yoo sibiila oomishachuu dandeesse, yoo meeshaalee galteewwan maanufaaktcharingiiwwan garaagaraa kana qabaatan ta'e otuu inni dhaabbatee gaarii ta'aa jechuudha. Rakkoo irratti hin qabu. Biyyoota guddataa jiran, biyyoota maanufaaktcharingiin keessatti hin dagaagin, biyyoota nyaatan sirriitti oomishtee of hin dandeenye yookaan biyyoota uffata warshaa uffata gahaa hin qabaanne tokko dirqama waan baay'ee inputii baay'eedhaaf alarratti fayyadamu waan ta'eef alarraa galfachuu jechuudha. Alarraa yoo galfatan immoo doolaraa argachuu qabu. Hanqinni doolaraa immoo saniin fidaa jechuudha. Akka yeroo darbe yookaan hamma ammallee lisiirra jiru yookaan dhaablee alaa fichisiisan irraa ga'ee hanqinni doolaraa hin jiru. Sababa hanqinni doolaraa hin jirreef immoo meeshaa alaa argachuu hin danda'ani. Sababa meeshaa alaa hin galfanneef
waa oomishanii waan baay'ee gurgurachuu hin danda'anii waan qaban san gatii guddaadhaan gurguruu yookaan ol kaa'aniiti hanna ittiin raawwachuu danda'u yookaan dhoksaa ittiin raawwachuu danda'u waan ta'eef hanqinni doolaraa san qaba. Baay'ee soo kan ta'u ta'e baay'ee rakkasaa jechuudha gatiin doolaraa. Gatiin doolaraa hoo baay'ee kan rakkisu ta'e mallaqni keenya xiqqoon doolara baay'ee bituu dandeessi yookaan immoo walqixas ta'uu dandeessi. Xiqqoollee oduu kan caalu ta'e namni maal filata homaa asitti oomishuu hin barbaadu. Alaa fiduu barbaada jechuudha waa hundumaa. Xiqqas guddas garuma alaa qaataa jechuudha. Gaafsan immoo indastiriin biyya keessa jiran dadhabaa deemu. Namni oomisha ofiitti fayyadamu. Indastirii godoodhaa hin guddisu. Hundumaa waa hundumaa alarratti hirkata jechuudha. Gaafsan guddinni biyya tokko immoo kan bajancaru san alarratti hirkatu waan ta'eef. Kanaafuu wanti kun maal ta'uu qaba? Otuun baay'inni otuun xiqqaanne baalaansi ta'ee haalli itti wal madaalee guddina diinagdee tokko wajjin deemu. Hammam dandeessi gabaan biyya sanaa hammam baachuu danda'a? Sosochiin hammamtu jira waan jedhu san warri sirna diinagdee kana sirriitti qoratanii kana wal madaalchisaa deemuutu irratti jiraata jechuudha. Malee jarri lachuyyuu olis akka malee ol ba'e gadi soo bu'e rakkoo qabaachuu danda'u jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan sagantaa biizinasii mo'aa yommuu ta'u qopheessee isin biraan gahuutiin ani milkeessaa Taakkalee gama televezyiinii mo'aatiin isin biraan gahaan jira. Ogeessota stuudiyoo mara wajjin waliin ta'uudhaani jechuudha. Egaan sagantaa kanarraa akkasiin barumsa argachaa jirtan abdii guddaan qaba. Mee haalli sharafa biyya alaa guyyaa har'aa akkamitti oolee baankiin biyyaalessa Itoophiyaa ergaa inni nuuf erge yookaan odeeffannoo inni nuuf erge isin biraan geenya. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Egaan bu'uuraaleen misoomaa maaliif boodattafuu akkamittis immoo guddinni isaanii harkifachuu danda'a yoo jennee kaasne hanqinni sharafa alaa yookaan foreign exchange kan jennu yoo hir'ate yookaan sharafni biyya alaati gara biyya keessaa seenuuf biyya keessaa gara alaatti ba'u yoo wal madaaluudhaa baate rakkoon gidduutti ni uumama yookaan immoo qaala'iinsi gabaa ni uumama jechuudha. Qaala'iinsi yeroo uumamu immoo guddinni biyya tokkoo irratti dhiibbaa hammamii qaba yoo jenne hawaasa olaanaa jiraaturraa kaasnee sadarkaa gad aanaa irratti hawaasa jiraatu biratti gaafa ilaallu rakkoonsaa guddaa xinnooti hamma guddaatti rakkoo guddaa ni uumaa jechuudha. Hanga sadarkaa mootummaatti illee rakkoo guddaa uumuu danda'a. Kunis bu'uuraalee misoomaa sila jenne milkeessuuf yookaan fiixaan baasuu fi qaala'iinsi kun yeroo uumamu gabaan bilisaa jennu kun sirriitti socho'uu dhiisuu danda'a. Maalifi inflation kan jennu amma price inflationiin gaafa uumamu egaan gama tokkoon price inflationii gaarummaa isaas hamaa isaas kaasuu dandeenya. Akkuma jenne yeroo yeroodhaan to'annaa barbaachisa. Sirna diinagdee amma keessa jirrutti gabaa bilisaa haa ta'u malee yoo luugame ittiin goone rakkisaadha. Amma gabaa bilisaati guutumaan guutuutti bilisaati kan jennu addunyaa kanarrattu iyyuu biyyuma guddatan keessa iyyuu baay'een jiru. Mootummaan laallee wanni fuuloo itti godhu jira. Wanni sisirreessu jira. Karaa mootummaatiin maaltu ta'uu qaba? Yoo mootummaa dimokiraatawaa yookaan mootummaa sirrii kan ta'u ta'e mootummaa hawaasaaf wal qixa yaadu yookaan guddina hawaasa tokkoo guddina biyya tokkoo kan yaadu ta'e to'annaa sirrii yeroo yeroodhaan karaa ogeessotaatiin to'achuu qaba. Akka hamma yeroo ammaatitti wanti ta'aa ture doolarri yeroo wayii booda yookaan ji'a lama wayii booda gatiin isaa ol ka'a yoo ta'e warri akka ol ka'u beeku suni doolara sassaabee ol kaawwata yookaan immoo meeshaalee bitee yoo doolarri rakkasaasanitti meeshaalee bitee ol kaawwata hin beeku waan ta'eef yoo doolarri gatiin isaa ol ka'etti waan san baasanii gurguru yookaan immoo doolara san baasanii sharafatu kuni waan hannaati jechuudha. Akka amma gabaa gurraacha jennu kana mootummaan kana keessatti hirmaata yoo ta'e sirrii miti jechuudha. Mootummaa yookaan qaamni mootummaa as keessatti hirmaata taanaan guddina diinagdee biyya tokkootiif bacancara guddaadha jechuudha. Maal gochuu qaba? Hawaasaaf yaade isa sirrii hawaasni gochuu danda'u yoo haalli gabaa biyyattiidhaa
ol ka'iinsi yookaan qaala'insi gatiidhaa kan dhufaa jiru ta'e to'achuu danda'a jechuudha. Dursee to'achuu danda'a. Wanti tasa ta'u jiraachuu danda'a. Wanti amma akka balaa uumamaatiin lolaadhaan ta'uu danda'a. Balaa hongeetiin ta'uu danda'a. Balaawwan uumamaa otoo yaadne kan sitti dhufu jira. Otoo yaadne akka gabbuuftu kan akka ol baaftu kan dhufu jiraachuu danda'a. Kanaan ala yoo ta'e lafatti warri diinagdeedhaa yookaan ogeessonni diinagdeedhaa dursanii qorachuu. Sirni diinagdee kun garam deema? Akkamitti deema? Doolara kana ol baasuu moo gadi buusuudha? Yookaan immoo sharafa biyya alaa kana ol baasuu moo gadi buusuutu caala? Isa kamtu diinagdee kana sirriitti si'eessuu danda'a? Isa kamtu hawaasa gara hojiitti oofuu danda'a? Isa kamtu infraastiraakcharii jennu kana yookaan immoo dhaabilee misoomaa kana gurguddisuu danda'a? Isa kamtu immoo daldaltootas gargaaree akka waa oomishan gochuu danda'a? Oomisha maanufaakchariingiiwwan immoo kamtu tolcha? Investoroota biyya alaa isa kamtu harkisaa jedhanii isa kana wal madaalchisaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Mootummaan isa kanarratti hojjechuu qaba. Hanna amma jennu san ittisuu qaba. Karaa baankii biyyoolessaatiin baankiin biyyoolessaa silaa akka biyya kanaatti yoo fudhanne itti gaafatamaadha. Mallaqni biyya kanaa hammamtu gabaatti bahuu qabaa, hammamtu gabaarraa hir'ifamuu qabaa, humni gabaan biyya tokkoo baattu yookaan humni diinagdee biyya tokkoo baatu hammamiidha. Mallaqni magaalaa irratti yoo baay'ate akkuma jenne gatiin mallaqaa gadi bu'a. Gatiin mallaqaa waan gadi bu'uu fi waan xiqqaa meeshaa xiqqaa gatii guddaadhaan dhufaa jechuudha. Kanaaf yeroo sanitti immoo to'achuudha irratti qaba. To'achuuf immoo hamma mallaqa biyya kana keessa jiru beekuu qaba. Hamma mallaqa magaalaa keessa jiru beekuu qaba. Kun immoo amma yeroo ammaatti baankiin biyyoolessaa kana beekaa yoo jenne beekuu dhiisuu danda'a. Mallaqni baay'een kan baankiin hin beeknetu jira. Baankiin hamma wayii beeka, nan beeka jedhee hamma wayii beeka. Sanaan alatti immoo karaa hin beekamneen industirii yookaan immoo daldala lafa jalaatiin yookaan daldala aannaatiin mallaqni hedduun biyya kana kan jiran jiru. Harka nama dhuunfaa kan jiran jiru. Kanatu diinagdeen yookaan guddinni diinagdee tokko akka waliin madaalle godha. Garaagarummaan diinagdeedha yookaan garaagarummaan qabeenya akka waliin madaalle godha. Tokko baay'ee dureessa yoo ta'e gamoo hedduu kan qabu ta'e tokko waan keessa galuuf waan nyaatu dhaba. Yookaan immoo hedduun waan keessa galuuf waan nyaatu dhaba. Isa basic need kan jennu sana. Namni tokko nyaachuu qaba, dhuguu qaba, mana keessa galuu qaba, uffachuu qaba. Kana kan hin guuttanne namoonni hedduu yoo ta'an muraasi isaanii immoo addunyaa irratti dureeyyii ta'aa jiru jechuudha. Kanatu mul'achaa jira ammallee biyya keenya keessatti. Kana gochuu fi baankiin biyyoolessaas mallaqni hammamtu jira. Sosochii diinagdeedhaa kana hammam utubaa jira waan jedhu to'achuu qaba. Kana to'achuuf hammi mallaqa isa harkaa bahe yookaan baankii biyyoolessaa harkaa bahu jiraachuu hin qabu. Kana sirriitti to'achuu qaba. Karaa biraatiin daldaltoonni immoo daldala sirrii hojjetanii waan argatan, waan humna isaaniitiin argatan daldala sirrii daldaluu qabu. Unearned profit waan jennu waan hin malleef argachuun sirrii miti. Waan hin malleef yoo jennu fakkeenya amma yeroo kanatti daldaltoonni biyya keenya yoo gatiin doolaraa dabale jedhan isaan hin hir'isan gatii isaanii yookaan gatiin doolaraa hir'ate yoo jedhan gatiin isaanii achuma jira. Yoo xiqquma immoo dabaleeraa jedhan akka malee dachaadhaan dabalaa deemu. Uummatarraa uummata saamaa jiru jechuudha. Argachuu yookaan hojjetanii argachuu hin taane saamicha irratti bobba'aa jiru. Inni biraa yeroo waa yaadanitti yookaan immoo gadi bu'inaa laataa gatiin isaa gadi bu'inaa hojjanitti dafanii meeshaa gabaatti baasuu danda'u. Yoommoo hin dabala'anii waa yaadan meeshaa ol kaa'u. Otuu meeshaan jiru gabarraa dhabama. Yoo gabarraa dhabamu maal ta'a? Yoo barbaadamni hir'atu gatiiwwan sanaa immoo ol ka'aa deema. Gatiiwwan sanaa ol ka'aa deema garuu jira meeshaan jira akka waan meeshaan gabarraa dhabametti akkas godhanii warra hiyyeessota yookaan immoo warra galii giddu galeessa qaban yookaan warra galii hin qabne saamicha irratti bobba'u. Kanaaf waan sirrii ta'e dafqanii argachuu qabu. Saamanii dhoksanii jiraachuun hawaasuma bal'aamedha. Hawaasa san keessa maatiin isaanii firri isaanii kan biraas achuma keessa jira waan ta'eef guddinni isaanii qofa irratti miti kan xiyyeeffachuu qaban. Guddina biyyaatiifis oduu yaadan irra gaariidha. Biyyaa wajjin hoo guddatan malee rakkisaadha.
namni sun qofti yoo guddate namni kun yoo humna dhabe hiyyeessonni hedduun humna dhaban booda isumarraa namni bituyyuu hin dhabamu. Saamicha san dhiisanii waan sirrii ta'e hojjetanii hawaasa sirrii ta'e gargaaruu hawaasa sirrii ta'e uumutu irratti qabaatu. Dorgommiin isaanii dorgommii hannaa ta'uu hin taane dorgommii waan sirrii dhiyeessuudhaan tajaajila sirrii kennuudhaan dorgoman ta'uu qaba. Oomishaa fi tajaajila gaariidhaan wal dorgomuu qabu malee hannaan dorgomanii duroomuu hin qabanii hawaasa isaanii qoqoruu hin qabanii waan jedhu hin qabu. Imaammatni dinagdee biyyi tokko gaggeessitu gama faayinaansiitiin akkasumas egaan bu'uuraalee misoomaa kaasnee turre maaliif foreign exchange yookaan sharafni biyya alaa guddina biyya tokko keessatti gahee guddaa taphata erga jenneeti imaammatni dinagdee jirus immoo murteessaadha. Fakkeenyaaf sila waa'ee qaala'insaa isiniif kaaseen ture yookaan immoo price inflation kan jennu baay'inaan magaalaa Finfinnee keessa naannee daawwachuu danda'een ture. Kunis naannoowwan daldalaa yookaan immoo naannoowwan gabaa magaalaa Finfinnee keessa jiran akkasumas immoo gama constructioniitiin qaamota jiran tokko ilaaleen ture. Constructionoonni baay'een isaanii jalqabamanii dhaabbatanii jiru. Kaan immoo jalqabanii xumurarra gahanii osoo hin xumuramin kan hafan baay'eetu jiru. Maaliif sababa doolaarri dabaluu isaatiin yookaan doolaarri immoo biyya keessaa hanqachuu isaatiin gariin egaan qaamota namoota dhuunfaadhaan yookaan immoo dhaabbattoota dhuunfaatiin qaamota adda addaatiin aangawootni baay'een taayitaa isaanii fayyadamuudhaan dhimma dhuunfaa mataa isaaniitiif yeroo fayyadamanii doolaarri dhokachuu danda'eera yookaan immoo biyyaatii bifa seeraan alaatiin balleeffamu yookaan gabaa gurraachaa irrattis immoo gatiin isaa dabaluu yookaan hir'isuu kan jennu kuni baay'ee gaaffii guddaadha kan inni uume. Maaliif raw materials kan jennu constructioniidhaaf kan fayyadamanii baay'een isaanii biyya alaadhaa seenu gariin immoo akka raw materialsiitti akka inputiitti kan fayyadaman baay'een isaanii biyya keessatti oomisha adda addaa gaggeessuu fi hanqina kana uumuu danda'a. Maaliif doolaarri hin jiru kanaafuu biyya alaa deemanii meeshaa gashan sana akka barbaadanitti gashuu dhiisuu danda'u. Kanaaf supply fi demanding balance wal gochuu dhiisaa jechuudha. Kana gidduutti maaltu uumama? Rakkoowwan jiran gama dhaabbachuutti deemu jechuudha. Misoomni yookaan immoo dinagdeewwan adda addaa sochiin isaanii gama dhaabbachuutti deemaa jiru. Kun immoo rakkoo guddaadha akka biyyaatti. Egaa kun akkuma jenne hanna keessaa isa tokko. Hanna guddaadha. Yookaan aangoo sababeeffatanii yookaan immoo gara imaammata dinagdeedha harkaa qaban yookaan waan qabeenya qaban sababeeffatanii hanna raawwatan. Dhoksaan kun immoo sirriitti hawaasa miidha. Biyyi tokko akkuma jenne guddinni biyya tokko guddina hawaasa sanii yoo kan ta'u ta'e guddinni nama tokko nama hagas hunda miti kan fayyadu. Hawaasni walqixa yoo guddate sirumaayyuu namni muraasi baay'ee guddatee namni hedduun miidhamu jechuun guddina miti. Namni baalaansi ta'e yookaan immoo wal madaalee bakka tokko guddatee irra gaarii ta'a. Kana gochuuf immoo hanna kana kan sirriitti eegamuu qabu. Hanni kuni hamma ammaatti rakkinni doolaaraa hin jiru jedhamee investimentiin biyya tokkoo dhaabbatee misoomni biyya tokkoo barnoonni fayyaan hedduu meeshaaleen ittiin galuu dhabamee rakkoon doolaaraa jira sochiin dinagdee dhabamaa jira jedhama. Mallaqni guddaan garuu mallaqni sochii kana sirriitti gargaaru sirriitti si dhiyeessu harka nama dhuunfaa jira jechuudha. Harka nama dhuunfaatii gara baankiitti hin bahu taanaan yookaan gara gabaatti hin bahu taanaan immoo sirrii miti jechuudha. Gara baankiittiin yoo bahu mallaqni baankiirraa gara investimentii deema. Investimentiin sun immoo manufacturingii biyya sanaa yookaan immoo industirii biyya sanaa guddisaa deema. Industirii biyya sanaa immoo alergii keenyallee akka guddatu taasisa. Alergiin gaafa guddatu yookaan immoo industiriin gaafa guddatu hojii dhabdummaan ni hir'ataa deema. Hojii dhabdummaan yoo hir'ataa deemu namni nyaatee danda'a, barachuu danda'a, jiraachuu danda'a. Akkasumas immoo alaa galchuufillee doolarri jiraachuu qaba. Doolarri yoo jiraate ce'umsi teeknooloojii yookaan immoo muuxannoon teeknooloojii muuxannoon biyya tokko gara biyya biraatti illee darbuu danda'a. Doolarri hin jiru taanaan doolarri harka nama dhuunfaa hannaan jira taanaan kun balaa guddaadha jechuudha dinagdee biyya tokkootiif. Kanaafuu amma haalli amma doolarri itti qaqqabamaa jiru akkasumaan itti fufe waan afaanii qofa ta'uu hin qabu. Waan takkaa lama qofa ta'uu hin qabu. Doolara hedduu ammallee ala jira. Oduu baankiin tuqin garuma gabaa gurraachatiin kan jedhamu kanaatiin waan guddaa waan namni hin beekne waan gabaan hin beekne gochaa jira.
tokko isaan sun gara suluu dhufanii diinagdeedhaaf faayidaa guddaa kenna. Tokko baankii gaafa seenu sosochiin akkuma jenne baay'inni mallaqa biyya sanaa beekamaa ta'a. Baankiin humna liqeessuu qabaata. Dureessonni yookaan immoo investoroonni humna maateriyaala alaa galchuu yookaan meeshaalee alaa galchanii diinagdee san si'eessuu qabaatu. Warri bitullee yookaan fayyadamtoonni humna ittiin bitatan qabaatu jechuudha. Humna isaaniitiin ol hin ta'u wanni isaan bitan, jireenyi ittiin qaala'u. Kanaafuu wanti ta'u hundumtuu karaa baankiitiin yoo ta'e mootummaan hin fayyadama, hawaasni bal'aan hin fayyadama, abbumti qabeenyaa kan dhoksu sunillee ifa ta'e sammuu isaatiin bilisa ta'e biyya isaas gargaaraa, ofillee gargaaraa jechuudha. Kanaaf hanni yookaan dhoksi doolaarii kun ammallee sirriitti irratti hojjetamuu qaba. Ammallee kan hin baane hedduutu jira, bahuu qaba. Baasisuun dirqama ta'a jechuudha. Guddina diinagdee biyya tokkootiif. Egaan naannoowwan biyya keessa jiraannu keessattis ta'e magaalaawwan adda addaa keessatti biyyootni gurguddatan baay'ees kaasne yoo ilaalle egaan addunyaan teknooloojiin keessa jirtu yookaan immoo warraaqsi teknooloojii jaarraa 21ffaa keessa jirru baay'ee saffisaadha. Hanga amma haasofne daqiiqaa muraasa guyyoota muraasa booda teknooloojiiwwan haaraa adda addaatu bu'a. Kanaafuu warraaqsi teknooloojiin addunyaan qabattee jirtu baay'ee saffisaa fi guddaadha. Egaan kanaafuu warraaqsi teknooloojii jiru kana keessatti immoo addunyaan bifa si'aawaa ta'een keessatti hirmaachuudhaa fi foreign exchange kan jennu yookaan sharafi biyya alaa ammas deebi'ee maal ta'a jechuudha dirqama ta'utti jira jechuudha. Kanaaf teknooloojiiwwan haaraa fayyadamuudhaaf addunyaan bakka geessi yookaan immoo biyyoonni gurguddatan biyya gahan irra sadarkaa isaan gahan irra gahuudhaa fi teknooloojiiwwan haaraa fayyadamuun dirqama ega ta'eeti sharafni biyya alaas immoo baalaansi ta'uu qaba. Hangi seenuu fi hangi ba'u egaan baankiin biyyaalessa Itoophiyaas kanarratti jabinaan hojjechuu akka qabudha dhaamsi keenya. Maaliif to'annaan isaa sirriitti baankiin hangam qaba, hangamtu seene, hangamtu ba'e kan jedhu to'annaan isaa sirriitti hojjetamuu qaba. Kanaaf immoo sharafni biyya alaa sirriitti supply fi demandiin isaa hangi barbaachisu yoo sirriitti hordofamuu danda'ame qaala'insi gabaa bifatti uumamu hin jiraatu yookaan immoo hanga kanatti gaabbiin qabaatu gabaan bilisaawaa ta'es immoo sirriitti gaggeeffamuu danda'a jechuudha. Doolarri baay'ee barbaachisaadha yookaan immoo yeroo ammaa teknooloojiin biyya tokko keessaa miti biyyoota garaagaraatirra keessoo biyyoota guddatanirra gara biyyoota guddataa jiraniitti kan deemaa jiru. Teknooloojii san gara biyyaatti madaqsuuf fiduuf meeshaa teknooloojiidhaa biyya biraatti hojjetame biyya tokkotti fiduuf mallaqni sun argamuu qaba, jiraachuu qaba. Hin jiru taanaan mallaqni kan kee biyya biraa deemeen hojjetu jechuudha. Wanni walii nama galchu mallaqni sun mallaqa walii galaa ta'ee asitti jijjiirree deemnee waan san doolara beekamaa saniitiin binnaa jechuudha. Kanaafuu yoo kan addaan citu ta'e akkasuma sosochiin diinagdee biyya sanaa yookaan wanti biyya sanitti galu wanti biyya sanirraa bahu rakkoo uumaa jechuudha. Wanni asii deemee biyya biraatti gurguramu doolaraatiin yoo kan gurguramu ta'e mallaqni biyya kanaa immoo waan asitti hojjetamu san hojjechuu hin danda'u jechuudha. Hoo sosochiin yookaan immoo alaaseensi jiraachuu baate alaaseensuuf immoo raw maateeriyaalii teknooloojii yookaan immoo meeshaalee teknooloojiidhaa kana galchuudhaaf dirqama wanni sun jiraachuu qaba. Miinsiin sun jiraachuu qaba yookaan wanti itti wal jijjiiru sun jiraachuu qaba. Inni addaan citeeraa jechuun immoo sochiin kun citeeraa yookaan qunnamtiin biyyoota guddatanii wajjin goonu wanti nuti meeshaa saniin finnu hin jiru jechuudha addaan cite jechuudha. Yeroo hunda walitti fufaadhaan jira yoo ta'e daldallis akkasuma teknooloojiinis akkasuma wal jijjiiraa deema. Guddinni biyya tokkos akkasuma aktiif ta'aa deema yeroo hundumaa si'aawaa ta'aa deema waan ta'eef addaan cite jechuun globaalii yookaan immoo waliigalli daldala biyya saniin qabdu addaan citeeraa jechuudha. Yookaan immoo addunyumtuyyuu walitti hin jiru jechuudha. Biyya kana kan biyyoota hedduu kan waliigalchaa jiru doolara yoo ta'e doolarri sun immoo yookaan daangaa tokko ce'ee hin hojjetu ta'e yookaan mallaqni biyya tokkoo gatii doolaraa saniin qabu ta'e baay'ee rakkatu jechuudha. Kanaaf biyyoonni hedduun doolara sana argachuudhaaf birrii ofii gadi buusanii yookaan birrii ofii rakasiisaniiti doolara sana harkifatu. Gaafa doolara sana harkifatu doolarri sun waliigala mallaqa idil addunyaa waan ta'eef hunduu isa argata. Isa sana argattee immoo biyya kamiyyuu keessa deemtee invest gochuu dandeessa, investimentii hojjechuu dandeessa. Meeshaa kamiyyuu biyya san deemtee gurgurachuu dandeessa yookaan itti erguu dandeessa, irraallee fudhachuu dandeessa waan ta'eef
walitti hiituudha jechuudha kaarensiin sunni mallaqni jennu kun. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keenya bareedaa akka ta'e abdii guddaan qaba. Egaan sagantaa kanaa kanan isin biraan gahaa jiruu fi haalli sharafni biyya alaa biyya keenyaa maal fakkaata qala'iinsi gabaammoo maaliif uumamuu isaatiif sababii guddaan maali kan jedhuu fi sharafni biyya alaa yookaan foreign exchange kan jennu guddina biyya tokko saffisiisuudhaaf yookaan immoo boodatti hambisuudhaaf gahee hammamii taphata kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa jirra. Egaan gaafa kana kaasnee walii ilaallu giddugaleessa daldala addunyaa yookaan egaan addunyaan keenya globalized ta'eera kana jechuunis addunyaan ollaa ta'eera oomisha wal jijjiiruu akkasumas immoo sharafni biyya alaa wal jijjiirraadhaan kan inni socho'u. Kanaafuu daldalli sentraalawaa ta'e gaggeessuudhaaf yookaan immoo daldala giddugala ta'e akka sadarkaa idil addunyaatti daldala giddugala ta'e gaggeessuu keessatti foreign exchange yookaan immoo sharafni biyya alaa kan jennu bakka guddaadha kan inni qabu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan anarraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata ture. Haalli foreign exchange yookaan immoo sharafni biyya alaa biyya keenya maal fakkaata kan jedhu egaan doolaarotni baay'ee namarratti namoota dhuunfaa harka turan akkasumas immoo namoota dhuunfaa taayitaa isaanii fayyadamuudhaan dhimma dhuunfaa isaaniitiif qabeenya biyyaa kan ta'e kan egaan doolaarri biyya keessa jiru jechuun qabeenya biyyaati. Qabeenya biyyaa kan ta'e kana dhimma dhuunfaa isaaniitiif fayyadamuudhaaf kan yaalaa turan baay'een isaanii qabamanii gara baankii biyyaalessaatti galii ta'eera. Egaan kun guddina biyya keenyaa hammam saffisiisuu danda'a isa jedhu egaan gara fuulduraatti kan walii wajjiniin ilaallu ta'a. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya torban sagantaa gara biraan qabadhee isiniif dhiyaadha. Qopheessee isin biraan gahuutiin ani Milkeessaa Taakkalee isinii wajjiniin an ture. Ogeessota teeknikaa televezyiinii mo'aa Dassaalany Hirphoo, Naatnaayil Boonjaa akkasumas immoo Fiqiruu Haayilee walii wajjiniin ta'uudhaan akkasumas ogeessota teeknikaa stuudiyoo televezyiinii mo'aa mara waliin ta'uudhaan ture. Torban sagantaa gara biraan qabadhee isiniif dhiyaadha. Hanga torbanitti nagaan keessan baay'atu jecha sagantaawwan televezyiinii mo'aa hafanii wajjiniin turtii gaarii.